isheen asadaffaatan miti yoonni amante ijoolluma arsiitti ijoollee shawaata arsii keessa dhalattee guddatte amma isii jira na bira isii wajjin jirra caaltuu tashuumaa janiini haati mana isaa sadaffaan caaltuu tashoomaati dhaloonni si arsiidha biraayiveetii isaa kan hunda ustaaziin miidiyaa gubbaa beekan nutti hima beekadha wanta kan dagatina bultii deessa miidiyaa irraa fageessaa warri nuyi sheekota akka ta'an dagatina bultii isaa bira kutee intala hiikuu bira kutee intala heerumtee baate biraayiveetii si kaasoo godhu immoo sheekha. nama nan fuudhi hundira naa yaatu amma isii asirratti rabbiin haqa jaartii wal qixxeessa jee shee'anas talafarraa rabbiin beekaa miidiyaa gubbattuu haqa jaartii wal bira kuchiisa akkamiin naan jaa namaa nan fuudhe hundira tanaa yaaddu intala arsii tana jedha. Ta kiristaana hono isaa jala wayda baalji as dhageeffadha qoy. amma isii jira na bira isii wajjin jirra caaltuu tashuumaa janiini nama nan fuudhi hundira naa yaatu. nama nan fuudhe hundira naa yaadu asirratti hayni jaartii rabbii wal qixxeessaa jechuun waliin qixxaan haza khata kun khataadha. amma isii fi takkaa jira nama lamaa jira lamaan matanaa jaartiin dhiiraa takkuma takkattiin deebisanii yaadu jira rabbiin shayrii haa godhu. asirratti waan takkaan isinitti hima ustaaz Anas walaloo takka naashidaa ammaan dura baasee keessatti afur fuudhuun sunnaadha heddummeessaa ziyaadaa jee jira ittiin isinii badee barbaaddan intarvii kanarratti garuu maal jee tunuu natti heddummaatee jaartiin dhiiraa takkumaa takka malee hunda yaasuuf hin deema jee afaan isaatiin jee fekkino bagga jee jee oolaan okay ta arsii tana oofuu deema moo ta duraa sana oofuu deema. Taarsi dhiifate teenyoo fuudheema taarsi dhiifate tashoomaa dhiifate teenyaa deemu deema dabbal tokko kana laal asirra wanta kana hubadha ammallee gandun bakka hin jenne wanta kana hubadha jaartiin taraa boodaa arsii ta'uu sin nutti hime malee jaartiin taraa duraa eessa akka taate nutti himne arargeedha moo shawaadha moo wallagga moo minaamin ayidallam rabbi beeka san hin beeku. Garuu immoo shee'anas guddaan miidiyaa gubbaa taa'ee jaartiin dhiiraa takkuma raayyaa abbaa mancaa torbaan kute keessa warra ni jeen dagatina dhiirri jaartiirra fuudhuudhaaf hayyama jaartii gaafatu dayyuusa innummaan sunuu jaartiidha jee sagalee raayyaa abbaa mancaa jira baay'ee ittiin isin baree barbaaddan shabakaan kiyya ni jiraame wayna qabee yaa jinni qabe malee anaa miti hayyina dhageeffadha raayyaa abbaa mancaa deengadda sagalee wayii waraabee jaartii fuudhuudhaaf jaartii hayyama gaafatu innummaanuu jaartiidha dayyuu sagannatan seenu jedhu. Jaartii fuudhuudhaaf jaartii hayyama gaafachuun qabdu ati dhiira ka jedhu. Shee'anas illee maal jee gaafa jaartii arargeedha afur qabu san. Afur fuudhuun sunnaadha. Heddummeessaa ziyaadaa ka jedhu walaloo isaa keessatti dhageeffachaa turre. Arra garuu maal luun jee jaartiin dhiiraa takkumaa afur yaasuuf hin deema takkittiin hafuu deema. Takkittiin sun tami ta yaasu sunoo tami Allahu alam. Hayyee haatummaan mana isaa ta'amman irraa qabu haati ilmaan isaa hangan takka kabaja dhabuun hangan takka sadarkaa gabbaasuun sheeka ta'anii hangan takka miidiyaa gubbaa ta'anii biraayifeetii ofii haasa'uun wallaalummaadha moo doofummaadha moo beekumsa. Kanaas naa qabaddaa hayyee jaartiin amma inni oofuu deemu tun ta'aarsiisanii moo taansanii osuma oofuu deeme miidiyaa gubbaa ta'ee ni haa oofuuf hin deema kamijjaa. Sagalee isaa tan hoggaa dhageesse haadha manaa sanitti maaltu dhaga'ama. Asirratti mirgi dubartii takka ammoo kabajaan haadha manaa haadha ilmootiin malte godhamtee hin godhamne. Dogoggorri kana akkamittiin sheekii guddaa hangana ga'uurraan mul'ata. Kan asirratti hubachuu qabdan. Itti haafuuf nama fiidiyoo. Wallaalummaa guddaa yaa fiidiyoon jiru kana amma kootaati asirratti abbaan barbaaddan na deeggaraa feetan isa deeggaraa waan barbaaddan godha. Ani wanni isin akkana hubattan barbaadu sheekotiin Anas ni jaalanna ni kabajnaa nama baalii guddaa qabu nama nu biraa kabaja guddoo qabu hundi keessan ni jaalattan garuu haasawa shee'anas kana jalqabarraa hanga dhumaatti yoo dhageeffatanii jiraattan yaadni keessan maali asirra ka jedhuu fi sagaleelee hedduu hafee jira sagalee san keessaa bakka barbaadu muree sagalee guutuu warri barbaadan ammoo yuutuubarra dhaqaa dhageeffadha asirratti guutuu akkaan isin dhageessoo barbaadan ittiin isin banaa dhageeffachuu dandeessanii namni yaada qabdan yaada keessanii dhageeffadha. Isinin galchamma. Wai nuti akka isinirraa taanu dhabne bakka itti dhuufnu dhol dhabne dhufuus ni biddani. Amma itti fuuf yaada qabannaan. Amma gaafiin nu gaafattan nuti gaafii qabnaati. Tami taari'amuu deemtu gaafiin teenya.
Ani sinin angalle wallahi. Rabbi biya. laal haasawaan hin beekne akka inni itti haasa'e takafaa duraati tajaartii adda beeni sun walitti dhiyaannee takkanatti malee sii malee hafuura baafadhu yoon dhaqeechittiin hafuura baafadhaa tajee suni akka nama sheekaa nama amantii qabu tokkotti sun dogongora. Kalaqee shari'aan zaahir. Osga amma fatulwadaa keenya himnaa. Boojii Naga idabaan. ni himnaa hadiisa. Okay. Bareedu baadiyyaa. Amma san dogongora laalama namni wal fuudhee walii kee obbolummaa waliin jiraachuu danda'a. Akkuma gaaritti hariiroon namaa walii kan jechuuf addan fagaatu namni obbolummaa wajji jiraachuu danda'a. Ammoo wal bira dhufanii eeganii haa walirraa hin qabne dhalaan takkaa fi dhiirti takka akkuma shari'aattu walitti dhufanii mana walitti hafuura baafachuu waa wal garsiifachuun sun. Isaanumaan nutti himaa ture hin ta'u jedhanii? Isaan hin dhageenye isaan shari'aa keessattis hin dhageenye kan sheekootiin akka irraa nu deebistu abdii qabna. Kalamadaa ta'arii deemu sun dhiiroo beerrisaa ganda takkuma himi malee garuu jara kaan hin himne beeki gaadabbaa. Yaa kaan ganda himne takkituma arsii ta'uu nutti hime malee taan ganda himne gandatti hin buunan malee nuti. Amma gaata gandan himi waan gandin himaminiif amma tamii bo'uu deema dhiirota mita ganda kamiiti jechuudha gaarii waan dhoorkaa akkam ta'an amma. Allahu alam. Kau isanii miti. Wanti oo gurbaa tokko ni yaadattanii gurbaa tokko ijoollee amaara na fakkaata bareeddu yoo dagachuu baattanii dhalaa dhibba jaafi jaatamii afuriitu gaafii jaalalaa na gaafate jedhamu maal jeessa? Gaafii jaalalaa na gaafate jedhe. Amma shee anas as keessatti gaafasaa yuutuuba isaa sanbee mucaa iseen diriibii godha kananii beektaa na fakkaata yoo dhaqxee dhageeffattee jiraattee. Adam dhalatee tiigodhe. Yaa okay dubartoota hanga fuudhee kana kanuma niyatee fuudhee hin qabu. Nasiibatti laallatu. Waan inni hedduu garaa laafuu fi miidhama nama miidhamu waan inni harkuufiin fuudhaa ture. Inumaa waan takka hime qalbii xiyya keessa waan takka na ture jee waan takka siyaati kiseenuu ijoollummaatti irraa kaasee qalbii xiyya keessa waan takka na ture jee wanni takkatti sun maal jenne beektaa buna geeffatanii qaadhimatanii fuudhuun na keessa ture jee asirraa wanni sii galu guddaan gurbaa warri fuusise gurbaa gosti fuusifte ta'uusaa gurbuma akkanumatti yaani yaartii obboleessaa faana kaa godhe yaani nama dubrummaa hin qabne malee gurbaa intala dubraa niyatee karoorfatee qaadhimatee jaalatee fuudhe akka hin ta'in asirratti adda nu baasaa jira isa kanas akkasii qabanne irra gaarii jeetii yaadu. Dhugumatti haasoo inni kun jaalannus jibbinus hundi keenyaaf shafa wal qixa jaalannaa. Amma akkam goona amma? Amma kee goonu abbaan barbaade fedhu haa deeggaru fedhu haa moru an akka dhuunfaatti akka nama islaamaatti akka nama shee anas jaalatutti akka nama shee anas bakka guddaa qabutti intarviin kun jalqabarraa hanga dhumaatti waan bultii isaa wajjin wal qabatu qofa. Waan bultii isaa wajjin wal qabatu qofa. Inumaa bultii isaa bira kutee akka sheekaan roobee intalarraa dubrummaa dhabee haaseessan waan fakkeessuu keessa jira. Fakkeenyaaf intaloon inni jaalatee fuudhe sun qoyilal intaloon inni jaalatee fuudhee sababa addaan fagoo jiraniif wal dhufuu dadhabuudhaaf hin azzabu jee hiike sun eegaa nanii kallee kabiraa heerumtee ni hiikamtee kabiraallee heerumtee hiikamtee dardara lachuun haffidee qaadhima sana anaaf filaa fi ture kaja'u. Dubbiin nama sanillee asii jira baay'ee. Dubbii akkanatti siin qaba gaa. Dubbiin sunii fi dubbiin sheekaa roobee walitti hin dhuftu. Sheekni roobee fuudheeti mana galfatee walirraa dhabanii baadoon adda baane. Ammoo anas walitti ta'ullee maqumentalaatiin kaasini malee dubbiin talaa himee jira fakkeenyaaf. Jechuun eegaa jireenya siidaa na booda lamee heerumtee lameen keessaa tokko agarsiifatteetiin rabbi maashaallah isirraa jaalatu wajjin waraa bulaa jeeni. Birallee kutee namatti illee bu'ee jira. Kanaaf nama shaanas wanneen jiru yoo jiraate walumaa galatti jalqaba irraan gadumaatti intarviin kun intarvii gaariidha miti isaan hin madaalu. Fakkeenyaaf amma namni shallee wayii takka ammoo namni xixiqqaa wayii yoo qiyaase itti sokka irra laaluwan. Baalii inni qabutti baariyaala inni qabutti empaawarii ustaazii guddaa hanganaa ta'ee haasoo inni godhe kuni mana guutuu wajjin reefa akkuma ta'etti mana guutuu wajjin dhaggeeffachaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf nu hundi bakka fiqqaanu inni hirifanne sii galee gaafa dhaggeeffate. Yeroo an qalbiitti godhee dhaggeeffanne intarviisaa kan argatumaan harkisaa bira kutaa ture ijoolluma fi ijoollee ijoorroma barreeffama poostu godhuu fi namoota maalaa dhufee walitti himee haasee qofluun dhagee. Maaltu maal ta'e gannaan sheenas waan inni haasee dhageenye maal ta'e yuutuuba kana hundi akkuma baay'ee yuutuuba kana ammaan dhaqee sarchi godhee ilaalee gubbaa dhaggeeffadde. FB irraa nu jira bar. Yaa yuutuuba irratti dhaqee ilaalee waan dhugaa yuutuuba irratti argu kunoo haasawaa miti. Sheetichi ni baaragee
Nama akkuma inni irraa ta'ee haasee uumee qoon. Bakka Haasoyni dogongora amma akkam ta'e jennaan nuti akka hawaasaatti. haasa'u dogongoraa san kaansila godhani yuutuuba irraas feesbuuk irraas isaati abbaa yuutuuba illee. Isa madaalu haasa'u kun hin fakkaatu. Anammas keessatti abbaa intarfii godhirraa illee komeen qaba gaa. Jidduutti hin dhaabne jechuudha mucaan nama dhageeffata mucaan wayii gaafumaa gaafate mucaan waa lama takka gaafate gurbaan dhibbumaa baase daqiiqaa 40 guutuu. Salaa dhaabuutu irra ture fakkeenyaaf bakkoota dogongoraa sheekaan hin malle sun sooshaal miidiyaa dhaabuu qaba yookaan irraa muruu qaba turte wanni sun maqaa isaan laallattu waan ta'eef amma akkana goona gaafa dabbaal wal dhageenyu yoo ta'e sheekticha wal dubbistan na fakkaata keessaan isaaf qunnamti yoo qaba. Akaunti khaniin wal bisaa ture dhugaadha. Tiktaaki meseejii duwwal godhaa turre gaafa bishaan barjaa lafaa dhaqusan bishaan sun ganda keenya waliin bagaa turre garuu egaa akauntiin sun gubate kanarratti waliin beeynu gaafa suma logo isaan qabu meseejiin godhaaf malee. Jechuun akauntii kanaanii wal quban qabne malee wal quban qabtanii wal beekanii jechuudha. Amma garuu amma qunnamuu hin danda'u. Yaa nama ifiin dogongore tokko dhakaatti guurrannee saaqanneen fiinu ganda keessa beektaa. Akka goonu. Itti bilbiluu? Yaa isuma saniini obboleessa keenya haasoyte sun irra deebii dhaggeeffadhuuti ifirraa narraa kaasi jeeni qaadhaanii waan sun dogongora kan sirreetii jechuun itti nurra jiraata malee amma kaa ajendaan goroon namni kun nama guddaadha. Agendaa osoo godhuu barbaanne bara asirratti hin dhaabnu itti fufna agendaa godhuu barbaanne lakkee amma hangana gurra uummata buusee inillee hidhagaa baay'ee wayi qeenyu kun wanta miti qeeqichi aan qofaanii miti anammaan eegalee ijoolleen guyyaa kanarraa kana barreeffamaatiin gara fiidooti namni hedduun qeeqa dalaganii jiranii. Sheetichillee waan kana irra deebi'ee garuu ani sheera sun kun sirri jira bareeddu waan kana deebi'ee jechuun zabana kana eegala koonsolitti dhuftee deengata gargaarree as waa barreeffama salleen waan argaa isaa matoorri kubbisee suuraa matooraa faallee poostu godhu waan argaa shee'ana ziin kun mirqaan nuti beeknu sanii hayyuu gaafiin qaba jechuun akkam taatee kana fongaarra koonta keessaan dhaqanii keessaan qoratanii irraa baratan. Walumaa galatti dhagaati amma namoonni sadii haatan meseejii godhaa fi sheetichi keenya haasaa san jalqaba irraan galumaatti akka deebi'ee dhageeffatu haa dhageeffatu waan itti amane irratti haa godhu. Dabbal afur fuudhuu qabda dhageeffadhu. Jaartii takka fuutee sun si fuusisuu qabdi. Eega shariyaa islaamaatti leeyne. Jaartiin diyyamma laazima na fuusisuu qabdi anillee na fur. Laazim. Diasporaan illee jiraachuu naanis. Harree ani amantaa islaamaan qabu. Kanaafuu nama dubbisaa kan asirratti hin dhaabaa ni ga'a bakkaanaa fi yoo akkas go'anii agendaa guddaallee hin goonu ammoo hangi kunuu ni gaafa ni hubataa deebi'ee dhageeffachuu danda'a inni mataan isaa ni gaafi kan asirratti hin dhaaba jinni jawaallee kan iddoo jiru na fakkaata mootiin godhe ni gaafi an agendaan bal'isu oo bal'isu